Osoo namaa wal jaalattu namni jaalala keessa si dhiisee yoo si biraa deeme nama san irraanfachuu yookaan dagachuudhaaf sitti ulfaatu akkasuma baay'ee sitti jabaachuu danda'a. Garuu immoo nama san irraanfachuudhaaf waan takka ka ati beekuu qabdutu jira. Innis maali yoo jette ilma namaa kana bakka lamatti hirtee yookaan qooddee ilaaluu qabda. Ilma namaa beekaa yookaan abshaalaa fi ilma namaa gowwaa yookaan wallaalaa jettee bakka lamatti qooduu qabda. Ilmi namaa beekaan yookaan abshaalli barnoota kan baratu beekumsa irraa argatee beekumsa argate saniin namas fayyadee ufiifis fayyadamudha. Namni wallaalaan garuu osoma barnoota barate san osoo sammuu qabu osoo ufillee irraan fayyadamin osoo namallee hin fayyadin yeroon isarra darba. Kanaafuu atis nama jaalattu tokko namni ati jaalatte sun sillee fayyadee ufillee yoo hin fayyadamne atillee nama san fayyadee yoo ufillee hin fayyadamne bu'aan ati nama san jaalattu maalinniin siin jedha. Itti aansee namicha tokkotu farda yaabbatee osoo deemu hiriyyaa ofiitti dhufe. Hiriyyaan isaa farda yaabbattee eessa deemta ibboo jedhee gaafate. Innis garuma fardi itti nageesse deemaa jedhee deebii deebisee. Kana jechuun fardi isaa qe'ee yookiin mana isaa san malee iddoon biraa iddoon inni beeku hin jiru jechuudha. Kanaafuu atis fardan ta'iniin siin jedha salphaman. Sammuun nama wallaalaa tokko guyyaa tokko nama tokko wajji yeroo bareedaa yoo kan dabarsu taate guyyaa biraa immoo nama san yoo kan dhabu taate akka waan jireenya gaarii jiraachuu hin dandeenyetti uf ilaala. Nyaata isa jibbisiisa. Kilooriksii isa obaasa. No, sun ta'uu hin qabu. Ati jalqaba irratti nama tokko dagachuudhaaf wanti ati irratti hojjechuu qabdu tokko jabaan yoo kan jiraatu taate sammuu kee qofa irratti, sammuu kee wallaalaa irratti yoo hojjette nama san dagachuun yeroo dheeraa sitti hin fudhatu. Jabina kee ufitti himuudha qabda. Waan san bira darbuu akka qabdu ufitti himuu qabda. Riikaardii ufiif qabuu dandeessa. Kana jechuun fakkeenyaaf atileetiin tokko yoo fiigu hiriyyaa ofiitiin dorgoma jalqaba yeroo fiigu. Garuu immoo hiriyyaa ofii san bira yoo kan darbu taate sa'aatii ufii qabee sa'aatii hanganaa nama san afoo erga bahee fiiguu qabaa jedhee ufiif murteessa. Yookaan daqiiqaa lama nama san irraa fagaate yookaan immoo sakandii takka nama san irraa fagaate fiiguu barbaada malee nama san mooyateetuma taa'uu hin barbaadu. Kanaafuu riikaardii ufiif kennii waan san cabsii bira darbiin siin jedha. Nagaya.